Ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos, jaalalli Waaqayyo Abbaa, tokkummaan Hafuura Qulqulluus hunduma keenyaa wajjin haa ta'u. Ameen. Jaalala gooftaa keessatti eegamtanii hamma har'aatti kan adeemtan ijoolleen gooftaa, waldaa Maraanataa Yesuus keessatti kan argamtan tajaajiltoonni akkasumas amantoonni, lubbuuwwan haaraan akkasumas mana Waaqayyoo keessatti yeroo dheeraa kan dabarsitan, akkasumas sagaleen Waaqayyoo kuni karaa obboloota waldaa kanaa gara iddoo garaa garaatti tamsa'ee kan isin qaqqabu gama yuutuubii waldichaa Maraanataa Jiisaas jedhuunis kan isin qaqqabuuf kan hordoftan ijoolleen gooftaa, nagaa keessanii akkam jirtu? Jireenyi gooftaa wajjinii maal fakkaataa? Adeemsi karaa Tsiyoon akkam jira isin biratti? Jajjabaattu. Ani Waaqayyo gooftaadhaaf galanni haa ta'u. Nagaa kootii, manni koo, jireenyi koo hundumtuu nagaadha. Inni nagaa nuuf kenne Waaqayyoon keenya bara baraan ulfaatu. Nagaan Waaqayyoon isa guddaaf isa jabaa walii wajjin galateeffachaa, biyyaarraa kanas immoo balbala Waaqayyoo nuu banee jiruun walii wajjiniin sagalee Waaqayyoodhaa walii wajjiniin barachuutti fuuna. Torban darbee Waaqayyo gooftaan nu gargaaree dirreewwan waraanaa hadhaa'oo kan gootonni harka itti kennan sana barumsa yookiis lallabaa bifa barumsaatiin dhiyaate walii wajjin ilaaluu jalqabneerra. Gara kutaa lammaffaasaaf isa dhumaasaa walii wajjiniin kan ilaalu ta'a. Gooftaa walii wajjiniin kadhannee gara barumsa keenyaatti yookiis sagalee guyyaa irraa walii wajjin ilaaluutti dabarra. Waaqa hundumaan olitti guddaa taatee jabaa bara baraa, ergaa kee, yaada kee, jaalala kee, ilaalcha kee isa gaarii nurra jiru hundumaaf maqaan kee bara baraan ulfaatu. Warra siin eegamnee baatamnee har'a geenyeedhaa. Geggeessaan kee mudaan qabu ulfaadhu yaa gooftaa. Daraammoo nuyi namooti dadhaboonni cubbuu hedduu mudaa hedduu qabnaa. Dhiiga isa qulqulluu, dhiiga hoolichaatiin nutti araarame qulleessi. Hojii diiyaabiloos fuula keenya duraa ifadhu, caba guddaa isa cabsi. Nuuf immoo waaqa banamaa nuu kenni, nu geggeessi maqaa Yesuus isa jaallatamaa mucaa keetiin. Ameen. Dirreewwan waraanaa hadhaa'oo kan gootonni harka itti kennan sana mata duree dheeraadhaa, ergaansaa garuu ifaa kan ta'e walii wajjiniin ilaaluu eegalle. Dirreewwan akkasii dirree akkamii fa'i kan jedhu walii wajjiniin ilaalle qabxii gurguddaa lama ilaallee jirra. Har'a immoo kan itti aanu qabxii lama ilaallee walumaa galatti qabxii 4 of jalatti garuu dhimmoota garaagaraa, qabxiiwwan garaagaraa, kutaa macaafa qulqulluu garaagaraa kan qabatee jiru waan ta'eef achi keessatti waan baay'ee akkuma ilaalaa turre irras ni ilaalla. Yeroo darbee qabxiiwwan nuti ilaalle si yaadachiisuudhaa fi dirreewwan jibbisiisoo gootota kan jedhaman macaafa qulqulluu keessatti saba danuudhaaf kan abdatamanii, bakki isaan itti harka kennan, bakki isaan itti nyaataman, bakki isaan itti mo'amanii maal fa'i kan jedhu walii wajjin kan ilaalle keessaa tokko waaqa garaa baruun lafa kaan dagachuu akka ta'e tokko ilaalleerra. Inni kan biraan immoo ayyaana kaayyoodhaan hin qixoofneen tajaajiluun, ayyaanichi jira, humnichi jira, hojii Waaqayyoo namaan hojjetama, garuu ayyaanni kun kaayyoodhaan kan hoogganame, kaayyoodhaan kan qixaa'e waan hin taaneef dirree jibbisiisaa akkasii irratti harka laataniiru jennee namoota akka Samsooniin fakkeenya fudhannee ilaalleerra. Har'a immoo inni sadaffaan dirreen irratti namoonni jajjaboodha jedhamanii hojii gurguddaallee mana Waaqayyoo keessatti hojjechaa kan turanii bakki isaan itti harka laatanii ni sadaffaan har'a ilaalluu yookiis qabxii sadaffaanii jireenya daangaa hin qabne jiraachuudha. Jireenya daangaa hin qabne, jireenya gadhiisii jechuu dandeenya. Xiqqoo jecha isaa yoo ulfaachifne jechuudha. Gadhiisii yoo ta'u baates immoo bakka nama ilaallatus bakka nama hin ilaallannes adda baasanii beekuu dadhabu. Karaa humti jiraateef deemu, namatti fakkaateemaaf gochuu, jireenya daangaa hin qabne jiraachuu jechuudha. Kanaan dirree kanarratti namoota nyaatamanii
namoota jajjabootu jiru. Achi keessaa immoo kan murtaa'e kaafna. Egaa jireenyi daangaa hin qabne kun waan hundumaatu na ilaallata jechuudha. Mooraa jireenya hafuuraa keessaa ala ba'uu kana fa'idha. Wanti hundumtuu nun ilaallatu. Wanti hundumtuu nun galchu. Wanti nu ilaallatu jira. Wanti nun ilaallannes jira. Gaafa wanti hundumtuu na ilaallata jennee daangaa dhabnu. Na argaa jechuutti gaafa kaan. Wanti hundumtuu ayyamamaadhaa fi gadhiifamaa gaafa nutti fakkaatu. Dirree akkasii irratti akka nyaatamaa jirru beekuun gaariidha. Kanaaf hafuurri Waaqayyoo sagalee kanaan of nu akeekkachiisa firoota koo. Macaafaa Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 12 lakkoofsa 8-9 irratti nama daangaa darbe, daangaa isaaf sararame nama darbe tokko argina. Innis Daawit nama Waaqayyooti. Akkana jedha dubbichi lammaffaa Saamu'eel 12:8-9 mana mootummaa gooftaa keetii dubartoota isaas akka ati fudhattuuf siif kenneera. Namoota Israa'elii fi namoota Yihuudaa akka mootuuf siif kenneera. Yoo kun sitti xinnaate immoo kana caalaa iyyuu siif nan kennan ture. Ati garuu Uuriyaa heeticha billaa Amoonotaatiin rukutamee akka ajjeefamu goote. Akka ajjeefamu gootee haadha manaa isaa haadha manaa kee godhatte. Ija koo duratti wanta hamaa sana hojjechuudhaan maaliif dubbii koo tuffattee jedha. Namni Waaqayyo akka kanatti itti dheekkamee dubbatu kun eenyudha yoo jennu, nama Waaqayyo nama akka garaa kooti, nama kanan argadhee naman qabaani jedhee ittiin aadatee Saa'ol fa'aa kan ittiin Waaqayyo doorsisaa ture Daawitidha. Nama akka garaa Waaqayyoo jedhamee fi nama dubbatame sanatu Waaqayyo haala kanaan itti dubbate. Namni kun maal godhe? Yeroo ta'e keessa Israa'eloonni loltoonni Israa'el wajjin lola hin deemin naannoo masaraa ture ittiin jiran. Durmootii ta'ees ajajaa waraanaas ta'ees dirree waraanaa irratti beekama. Mucummaa isaatii kaasee lolatti kan leenje. Ijoollee isaa filata ta'ee Goliyaadin lafaan dha'e. Eddasiis Filisxeemota diinota naannoodhaa isaan irratti ka'an hedduu irratti mo'icha argachaa ture. Geggeessaa waraanaa inni adeemsisuun ijoolleen Israa'el mo'ichaan deddeebi'u turan. Amma garuu akka durii dirree waraanaa deemuu dhiise. Dirree waraanaa deemuu dhiisee mana keessa taa'aa, mana keessa oolaa. Kanaaf gardaaffoo mana isaatii yookiis barendaa kan jennu jala naanna'ee achi ilaalee as ilaalee bashannana. Gaaf tokko utuu asii achi ilaaluu ollaarraan gamoorra taa'ee dubartii qullaadhaan dhiqattu arge. Yaadni isaa gara isheetti harkifame. Nama itti ergee waamsise isheedhaa wajjiniin ciisee hin ejje. Isa booddee yeroo murtaa'e booddee ulfata isheetti himte. Gaafa qoratamtu loltuu dirree waraanaarraa Daawitiifis ta'e Israa'eliif lolaa jiru abbaan manaa ishee Uuriyaa nama jedhamudha. Daawiti gocha godhe kana jalaa miliquudhaaf abbaa manaa isheetti qabsiisuudhaaf dubbicha iddoo waraanaarraa waamee akka inni mana buluu godhe. Inni garuu mana buluu dide, mana deemuu dide. Maaliif mana hin bultu ati jedhameennaan lakkii ijoolleen Israa'el dirree waraanaarra jiru. Yo'aabii ajajaan loltootaa ajaja lolaa kennaa jira dirree waraanaarra. An akkamittiin an gammadee warraa koo wajjiniin manatti gammadee bulaa jedheetu lakkii jedhee achuma naannoo masaraa mootummaa bule. Guyyaa biraa nyaachisanii dhugsiisanii of wallaalchisanii akka inni machaa'ee mana bulee situu haadha manaa kee ulfeesse jedhamuu fi fala itti falan. Uuriyaan garuu wallaalchisaniis diraamaa irratti hojjetaniis gara mana isaa galuu hin dandeenye. Isa booddee isuma irratti tooftaa xaxanii barreeffama barreessanii barreeffamatti kennan. Barreeffamichis
eenyutti kennama? Ajajaa loltootaatti kennama. Ajajaa loltootaa sana gaafa kennamu gaafa banamu lafa lola hammaatarra isa dhaabi waraanamee haa du'u jedhame. Dhalaa isa ajjeesisu kana baatee deeme itti laate. Ajajaan waraanaa sunis bakka lolli hamaan jiruu fi warra darbatanii nama waraanuu danda'an dura isa dhaabbachiise. Innis Israa'eliif loluudhaaf akkuma yaaletti haqa qabatee dhugaa qabatee dirree waraanaa irratti ajjeefame. Dani du'ee booddee Waaqayyoo dhugaasaa falmuudhaa fi tajaajilaasaa kan ta'e raajii gara Daawititti ergee kutaa amma dubbifanne kanaa itti dubbata. Waaqayyo mana mootummaa gooftaa keetii sii kenne. Saa'ol harkaa fuudhee mootummaa sii kenne. Qabeenya baay'ee haadha manootas sii kenne. Yoo sitee xinnaate immoo Waaqayyo siif dabala. Maaliif nama haadha manaa tokkitti qabu haadha manaasaa jalaa fudhattee isa immoo ajjeeste? Maaliif jireenya hafuuraa kee keessaatii ala baate? Maaliif daangaa keessaa ala baate? Maaliif sarara gadhiiste? Ergaa jedhu itti dubbate. Kanaan namni Waaqayyoodhaan Daawit gatii baay'ee baase. Inni kan biraan namni jireenya seenaa gaarii utuu qabu goota jabaa ta'e Israa'el keessatti utuu jajamu du'a isaa garuu balleesse immoo Yosiyaas jedhama. Yosiyaas kun akka inni dhalatu gaaf tokko ka'ee iddoo aarsaa waaqayyoolii tolfamuudhaaf aarfame qophaa'ee ijaarame akka inni diigu raajiitu dubbatame. Bara dheeraa duraa namni kakuudhaan dhalate kun ka'ee biyya Yihuudaa utuu geggeessu baay'ee mo'icha guddaa argamsiise. Waaqayyoolii tolfamoo baay'ee Israa'el keessaa diige. Cubbuu Yerobi'aam Naabaat ijoollee Israa'eliin dura kaa'ee baay'ee isaanii gufachiise sanas hin cabse. Hedduun geggeessitoonni bira ga'anii kan sodaatan Yosiyaas hin cabse. Nama Waaqayyootti gammade, nama mana qulqullummaa Waaqayyoo haaresse, nama seera Faasikaa fi ayyaaneffannaa hedduu iddoo isaatti deebise. Garaan Waaqayyoos garaan saba Waaqayyoos kan itti gammade ture. Namni kun nama milkaa'e geggeessummaa keessatti nama Waaqayyoo ija itti godhee ture. Haa ta'u malee waan isin gaddisiisu gaaf tokko mootii Gibxiidhaa dhufe isa loluudhaaf miti. Mootii kan biraa loluudhaaf deema. Yosiyaas garuu waraana fudhatee itti qajeele. Mootiin Gibxii dhimmi kun sin ilaallatu, ani si loluun dhufne qajeelfamaanan deemaa jira, ana dhiisii ittiin jedhe. Inni garuu wallaalchifatee lola keessa galee ittiin loluu dhaqe. Warri hiddaa darbatanii akkuma darbataniin isa waraananiin du'e. Waan isan galchine keessa gale. Kaleessa mo'adhe jechuun arras nan mo'a jechuu miti. Kaleessa lolle jechuun muuxannoo kaleessaatiin loluu miti. Geggeessaa Waaqayyoo utuu hin gaafatin, Waaqayyoo irratti utuu hin hirkatin, karaa argame hundumaarra karaadha jedhanii deemuun galgala namaa balleessa ijoollee Waaqayyoo. Kanaaf jireenya daangaa hin qabne jiraachuun eenyufaa galaafate? Namoota jajjaboo galaafate. Daawit illee qalbii diddiirratee deebi'e. Yosiyaas garuu jireenya daangaa hin qabneef hundumtuu na galche na ilaallata, karaa natti fakkaate irra hin deema jechuu isaatiin du'a gadhee du'e. Gama biraatiin garuu kan nama jajjabeessu macaafa qulqulluu keessaa namni daangaa isaa eeggatee jiraatee nyaatamuu oole tokko Yoseefidha. Yoseefi waan isa ilaallatuuf waan isa ilaallanne nama adda baasee beekuudha. Akkas jedheen haadha manaa Phoxifaaraatiin Seera Uumamaa 39:9 irratti, mana kana keessaa guddaan ana caalu hin jiru. Si malees wanti inni aanatti kennuu dhiisee harkatti hambifate hin jiru. Ati immoo haadha manaa isaati. Egaa ani attamittiin ana hammina guddaa akkasii hojjedha? Cubbuudhaanis attamittan Waaqayyoon yakkare jedheedha. Mana kana keessaa waan hundumaa anatu hooggana, ana geggeessa, guddaadha si'ani. Mootiinis yookiis immoo ajajaan loltoota warra mooticha eeganii Phoxifaaraanis waan hundumaa anatti kenne. Waa tokko garuu of harkatti hambifate. Kananni anatti hin laanne, ajaja isaa kan natti hin laanne, akkan hoogganuuf, akkan gara barbaadetti fuudhee hin ajajneef, waan an yaade hin raawwanneef,
kan inni of harkatti hambifate waa tokko duwwaa jira. Innis immoo si haadha manaa isaati. Kanaaf ati anatti hin laatamne kan natti kenname hojiidha, sabadha, geggeessuudha, liidarshiippiidha. Kan anatti kenname hojiidha. Ati garuu haadha manaa isaati, isa harka jirta. Waan natti hin laatamne immoo fuudhuu hin qabu. Kanaaf cubbuu hojjechuu hin qabu jedhee dide. Eeyyee waan isa ilaallatuuf isa hin ilaallanne adda baasee beekuunsaa gatii yoo isa baasisesi turee tutturee bulee bubbulee isa nama kabajaa nama guddaa isa godhe qoricha biyyaa godhee isa dhaabeera. Namni baay'een garuu waanuma isatti hin kennamneef ciniinsifata. Waan waaqayyoos isatti hin laanne, waan waldaan kiristaanaas isatti isheetti hin laanne, waan seenaan itti hin laanne, waan waliigalteedhaan hin fuune akkasumatti hin ba'aa fuudhee ofirra kaa'ee ittiinis miidhama. Kanaaf ijoollee waaqayyoo jireenya daangaa hin qabne jiraachuun dirree waraanaa kan loltoonni gootonni jajjaboon macaafa qulqulluu keessatti itti harka kenna waan ta'eef daangaa keenya laallachaa deemuun gaariidha. Safaraan tarkaanfii keenya laallachuun gaariidha. Wanti kun na ilaallata. Waan kun yaada waaqayyoo keessa jira. Daangaa qabaachuu qaba. Hammam siyaasa hordofuun keenya daangaa qabaachuu qaba. Ilaalchi nu aadaadhaaf qabnu daangaa godhachuu qaba. Ilaalchi nu fayyadamni nu teknooloojiidhaaf qabnu daangaa godhachuu qaba. Hamma suusii nutti ta'utti, hamma dhukkuba nutti ta'utti, hamma kadhannaa nu dhowwutti, hamma hawaasummaa keenya miidhutti nurratti mo'uu hin qabu. Daangaa godhachuu qaba. Hamma eessaattiidha jennee ilaaluu qabna. Hariiroo nu namaa wajjiniin qabaannu, jaalalli nu namoota wajjiniin qabaannu daangeffamaa ta'uu qaba. Hariiroo obbolummaa, hariiroo kiristiyaanummaa namoota wajjiniin qabaachuun waan gaariidha. Sanarra kan darbe garuu hariiroo biyya lafaa, hariiroo cubbuudhaan faalame sun waan waaqayyo nutti hin laanneedha. Kanaaf daangaa wallaaluun yookiis immoo jireenya daangaa hin qabne jiraachuun dirree irratti gootonni harka kennanidha. Namuma callisee jedhetu dirree akkasii irratti dhume miti. Namoota seenaa keessatti nama guddaa ta'anidha. Inni xumuraa fi arfaffaan qabxiin dirreen waraanaa kun dirree waraanaa akkamiiti jennee fi makaa godhachuudha. Gootonni jajjaboon kan baay'ee harka kennisiisan ofii isaaniiti garuu iddoo isaaniitti harka kennan yoo jiraate dirree akkamiiti yoo jettan makaa godhachuudha. Israa'eloota lolaaf deeman keessatti akkaan argame. Waa'ee akkaan kana yeroo baay'ee ilaalleerra. Iyyee saba gara biyya kakuutti adeemuuf deemsi ijoollee Israa'el barumsa guddaa waan ta'eef yeroo adda addaatti deebinee ilaaluun keenya waan qajeelaadha. Mata duree adda addaatiin barumsa garaagaraa irraa arganna waan ta'eef macaafa Iyyaasuu boqonnaa 7 lakkoofsa 10-11 akkas jedha. Waaqayyo yommus Iyyaasuudhaan ka'i ati maaliif adda keetiin gadi gombifamte? Warri Israa'el cubbuu hojjetaniiru. Kakuu koo isaanii eeguu isaan abboome cabsaniiru. Wanta raawwatee balleeffamuun irra jiru keessaa waa fudhataniiru. Hataniiru. Goomsuudhaafis mi'a isaanii keessa kaa'ataniiru jedhe. Waaqayyoota akkasittiin jedhe. Israa'el mo'uu malee mo'amuu kan hin beekne. Irra aanuu malee jala aanuu kan hin beekne. Ari'uu malee ari'amuu kan hin beekne. Kuffisuu malee kufuu kan hin beekne. Ajjeesuu malee du'uu kan hin beekne. Gaafa inni mo'amutti ka'u loltuu jajjabaan isaan keessaa kufuutti gaafa ka'an Iyyaasuun maal godhe? Iyyaasuun fuula Waaqayyoon duratti gombifame. Fuula Waaqayyoon duratti gombifame maaliif ta'e Waaqayyo jedhe. Waaqayyo garuu dhufee maal jedheeni? Ati maaliif gombifamte? Ka'i. Ijoolleen Israa'el makaa godhatanii jiru. Ijoolleen Israa'el mudaa godhatanii jiru. Wanta dhowwame raawwatanii hataniiru. Badii hojjetaniiru. Kanaaf maal gochuu qabda?
ka'ii calalii ittiin jedhe Waaqayyo. Kanaaf egaa ijoollee Waaqayyoo gaafa makaa godhatanii dirree waraanaa makaa godhachuun dirree irratti harka kennanidha. Makaa godhachuun dirree irratti silaa Waaqayyoo hojii guddaa hojjechuuf ture dhiisee inni hamaan immoo nama irratti mo'uudha. Kanaaf of eeggachuun gaariidha. Gaafa makaa godhate jennu maal fa'i? Maal fa'a jechuu keenyadha? Waan gatame mararsiifachuu fa'idha. Kosiin wanti xuraa'anii maal godha? Mana isa qulqulluu, meeshaa isa qulqulluu, meeshaa isa gaarii balleessa. Makame gaafa jennu jechuudha. Namni Waaqayyoodha Phaawulos Filiphisiyoos 3:7 irratti wanta darbe waanan Kiristoosiin bu'aa koo godhachuudhaaf waan na fayyada ture akka waan gatameetti akka kosiitti isa nan lakkaa jedha. Egaan waan kosiidha jedhanii gatanii deebi'an, waan xuriidha kun sichi nan fayyadu jedhanii dhiisanii deebi'an, deebisanii na fayyadaa, deebisanii amala kaleessaa, amala moofaa, amala xurii sanaa na fayyadaa, naaf ta'a jechuun maal jechuudha? Makaa godhachuudha. Faalamuudha jechuudha. Hin makame jechuun hin faalame jechuudha. Wanti xuriinii, wanti gadheenii fi wanti gaariin walitti yeroo dabalamu hin makame jechuudha. Hin xuraa'e jechuudha. Kosiin gaafa waan gaariitti dabalamu, mana qulqulluutti gaafa dabalamu hin koseessa, hin makama. Kanaaf adeemsa kaleessaa, adeemsa addaamummaa, adeemsa isa xuriitti deebi'anii gaafa shaagalan hin makamu. Yeroo kana dirreen diinaa humna jabeeffata. Deemaasitti egaa kosii kanatu bareede. Lammaffaa Xiimotewos 4:10 irratti akkana kan jedhutu jira aasaarraa. Deemaas biyya lafaa kana jaallatee ana buusee mandaraa Tasalonqee dhaqeedha. Maal jaallate jedha? Biyya lafaa kana jaallateedha. Maaloo kosii isa Phaawulos kosii jedhee lakkaa'e sana, kosii jedhee maqaa isaa waame kana namni hojii wangeelaatiif hidhatee Phaawulosii wajjiniin adeemsa jalqabee, Deemaas garuu kosii kana mararsiifate. Dirreen waraanaa kan gootonni jajjaboon irratti harka kennanii maalidha jenneerraa? Makaa godhachuu jechuudha. Sagalee Waaqayyoodhaan Filiphisiyoos 1:10 irratti sagalee akka jedhutu jira. Isa ta'uu fi isa hin taane gargar baaftanii akka qortan, guyyaa dhufa Kiristoositti makaa malee gufuu malees akka taatan kadhachuu kootiyadha. Mata dureen kadhannaa Phaawulos iddoo kanatti maal kan jedhudha? Guyyaa dhufa Kiristoositti makaa malee akka isaan ta'an, gufuu malee akka isaan ta'an. Eenyuuf kadhata? Warra Filiphisiyoosiif kadhata. Mata duree kadhannaa kootiitu kanadha namni Waaqayyoodha. Isa ta'uuf isa hin taane gargar baaftanii akka qortan. Guyyaan itti ilaalaman tokko jira. Guyyaan itti calalaman tokko dhufaa jira. Guyyaan itti kun makaadha moo makaa miti? Inni kun calalamee darbeera moo boora'ee jira? Guyyaan jedhanii ilaalaman tokko jira. Guyyaa sanatti akkasin ilaalamtanii makaa malee taatanii fi hin kadhadhaa namni Waaqayyoodha. Waan hundumti keenya itti yaaduu qabnu guyyaa namni Waaqayyoodha Phaawulos jedhu kana guyyaa ibiddaan ilaalamanidha. Callisee maa guyyaa fuuldura dhaabbatanii abaluu sirriidha, abaluu gaariidha, abaluu caalalamaa, abaluu booraadha jedhan miti. Gaafa sana qortoonni qormaata geggeessan ibiddadha. Ibiddi immoo waan gubatu gubuu, waan gubamuu hin dandeenye immoo dhiisuudha malee malaammaltummaa yookiis mattaa fudhachuun isa bira hin jiru. Haafiinuma gubata.
kosiin inuma gubata, qoraan inuma gubata, citaan inuma gubata. Abiddi garuu eenyufaa danda'een gubu, sibiila danda'een gubu, warqee danda'een gubu keessa darbaa. Kanaaf guyyaan ilaalamuudhaa waan jiruufi guyyaa sana makaa malee gufuu malees akka taatanan kadhadhaa kan namni Waaqayyo Phaawulos jedhu isa kanaadha. Akka nu hin makamne, akka nu hin booromne barbaada Waaqayyo Gooftaan. Wantoonni jireenya kiristiyaanotaa makaa godhan, wantoonni jireenya namoota Waaqayyoo booraa godhan wantoota baay'eetu jira. Akka nu fuula Waaqayyoon duratti akkaataa Waaqayyoon nu arguu barbaadutti hin argamne kan nu taasisan wantoota baay'eetu jira. Isaan kanaan akka nu hin faalamneef, isaan kanaan akka nu hin booromneef Waaqayyo makaa malee ta'aa nuun jedha. Warroonni makaa godhatan garuu, makaa godhachuun garuu dirreewwan waraanaa lafaa gootonni jajjaboon harka itti kennanidha. Moomuun ijoollee Waaqayyoo humni dhibamee miti, Waaqayyoon malee ta'uudha. Waaqayyo immoo dhaloota qajeelaa wajjiniin jira. Eenyumaan iyyuu seexanni jabaatee lolee humna guddaa waan qabuuf injifatee hin beeku. Hammi danda'aa seexanaa diinota ijoollee Waaqayyoo eessaa dhufa? Dadhabuu ijoollee Waaqayyooti. Jecha kanarra deebi'een dubbadha, sirriitti dhaggeeffadha. Seexanni yookiis diinni ijoollee Waaqayyoo yeroo kamiyyuu jabaa waan ta'eef, irree waan qabuuf, guddaa waan ta'eef ijoollee Waaqayyoo moo'ee hin beeku. Garuu dandeetti bakki inni argatu, humna kan inni argatu diinni ijoollee Waaqayyoo jechuudha. Eenyu biraati? Dadhabuu ijoollee Waaqayyootu isaaf humnadha. Cubbuutti kufuu ijoollee Waaqayyootu diinaaf humna fida. Kadhannaa dadhabuu ijoollee Waaqayyootu diinaaf humna ta'a. Harka ol kaasuu ijoollee Waaqayyootu diinaaf jabina ta'a. Harka ol kaasuu dadhabuu ijoollee Waaqayyootu jechuudha. Diinaaf humna ta'a. Macaafa Qulqulluu keessatti barreeffamee akka jiru yeroo Israa'eloonni Amaaleqotaa wajjin wal lolan, Iyyaasuun ajajaan loltoota jajjaboo fudhatee Amaaleqotaan lolatti yeroo ba'e, Museen immoo harka isaa gara Waaqaatti ol kaasa ture. Akkuma caafamee jiru yeroo Museen harka isaa ol kaasu Iyyaasuun diinota humna caala ture. Amaaleqoota rukuta ture. Museen harki isaa dadhabee gaafa gadi deebi'u immoo warra Amaaleqootaatu Iyyaasuu humna caala ture. Ilaalaa iddoo kanatti waa barra. Harka ol kaasuu dadhabuun Museedhaa. Garasiin hiika akkamii fidaa? Jabina warra diinaa fidaa. Harka isaa ol kaasuun Musee immoo jabaatee ol qabuun Musee immoo diinota irratti mo'amuu fida. Harka laachuu fida. Hammi danda'an warra diinotaa waan adda ta'aniif, humna Waaqayyoo irraa adda ta'e humna jabaa waan qabaniif miti. Dadhabuu ijoollee Waaqayyootu diinota ijoollee Waaqayyootiif sababa ta'a, humna ta'a. Kanaaf fala akkamii falanii? Arooniif Uur Museen harki isaa ol qabamee turuu waan qabuuf, moo'ichi immoo kan ijoollee Israa'el ta'uu waan qabuuf maal godhan ree? Dhagaa guddaa tokko fidanii Museen akka irra taa'u godhanii ofii isaaniitii immoo garasiif garana goranii harka isaa ol qaban.
Nus lola kana keessatti hirmaachuu qabna. Tokko taanee dhaabbachuu qabna. Tokko taanee loluu qabna. Tokko taanee Amaaleqoota lafatti dabaluu qabna jedhanii harka Museedhaa ol qaban. Wal utuban, wal gargaaran, waliin ta'an, wal jabeessan, garasii garana goranii moo'ichaaf walii wajjiniin tarkaanfatan. Akka kanattiin ijoolleen Israa'el injifachuu danda'an. Maal jedhe iddoo sanatti Waaqayyo? Harki gara Waaqayyootti waan ol ka'eefi raawwadhee seenaa warra Amaaleq bantii Waaqaa jalaa nan balleessaa jedhee Waaqayyootti dhaadate. Bakkicha sanallee maqaa moggaasanii darban. Yahweenis jedhanii darban. Waaqayyo milikkita kooti. Waaqayyo milikkita kooti. Waaqayyo faajjii kooti jedhanii darban iddoo sana. Seenaan eegee barri eegee gaaf tokko Amaaleqootni balleeffamaniiru. Egaa gara iddoo kanaatti kanan isin fideef gaafa nuyi harka ol kaasnu diinni mo'ama. Harki keenya gaafa dadhabu immoo diinni humna jabeeffata isa jedhudha ka'eeti. Kan akka cubbuudhaa diinaaf galaa ta'u hin jiru. Kan akka cubbuudhaa diinaaf galtee ta'u hin jiru. Kan akka cubbuudhaa diinaaf meeshaa lolaa ta'u hin jiru. Sababiin isaa Waaqayyo dhaloota qajeelaa wajjiniin jira. Faarfannaa 14:5 irratti baarra inni jiru akkas jedha. Waaqayyo dhaloota qajeelaa wajjin jira jedha. Waaqayyo warra dhaloota qajeelaa ta'e biratti argama. Isaanii wajjiniinis ba'ee lola. Isaanii wajjiniinis moo'icha lakkoofsisa. Dirree ulfaataadha. Dirree lolaa jiru jedhame hammam jabaadha jedhame diinni muuxannoo guddaa qabu hammam ga'u yoo dhufe Waaqayyo wajjiniin dirree lolaatti baanaan mo'amuun hin jiru. Hammam dandeetti lolaa qabaatu. Hammam ciminaa qabaatu. Ijoolleen Waaqayyoo dhaloonni qulqullaan dhaloonni qajeelaan Waaqayyoo wajjiniin dirree lolaatti ba'ee mo'amee harka laatee kenneen beeku. Garuu icciitiin isaa maal? Gaafa Waaqayyoo isa namarraa barbaadu qajeelummaa qulqullummaa dhabee Waaqayyo nama biraaf gaafa qobaa ta'an, gaafa makaa godhatan, gaafa daangaa wallaalan, gaafa Waaqayyoon garaa baran, gaafa akkasii mo'amuutu dhufa. Waaqayyo namaa wajjiniin ta'uu dhiisee callisa waan ta'eef ijoolleen moo'icha lakkoofsisuudhaan beekamanii harka kennuudhaaf dirqisiifamu. Ayyaanni jiraateef Waaqayyo namaa wajjin hojjeteef Waaqayyo namaa wajjin dinqii raawwateef cubbuu akka hojjetaniif namaaf ayyame jechuu miti firoota koo. Kanaaf ayyaanni keenya kaayyoodhaan kan qixxeeffame, kaayyoodhaan kan marame ta'uun isarra jiraata. Nus dhaloota daangaa isaa beeku, safara isaa beeku, kun na ilaallata, kun nan ilaallatu, kun na galcha, kun nan galchu, kun hankooti, kan koo miti dhaloota jedhee deemu ta'uun nurra jiraata. Dhaloota hin makamne, hin boorofne, waan garaa garaatiin dhaloota hin faalamne, hin aloofne ta'uun nurra jiraata. Nyaatii waan xinnoon yoo makame yookaan yoo tuttuqame hin alaaye jedhama. Nyaata gaarii ta'utu jiru garuu sababa alaayeef hin nyaatamu. Sababiin isaa hin qaqqabatame. Harka qulqulluun taanetu itti bu'e. Meeshaa qulqulluun taanetu itti bu'e. Hin makame. Kanaaf maal ta'a? Hin gatama. Nyaata gaariitu jechuudha. Nyaata gaarii barbaadamutu sababii makamee fi gatama. Kanaaf ijoollee Waaqayyoo jireenyi keenya kaleessa milkaa'ina argachuun keenya, kaleessa mo'aa as ga'uun keenya, kaleessa dinqii gurguddaan harka keenyaan karaa keenya nurrattis ta'aa turuunsaa borii keenyaa fi wabiidha jechuu miti. Gaafa hundumaayyuu akka nama dirree waraanaarra deddeebi'uuf, gaafa hundumaayyuu akka nama diina qabuutti of eeggachaa jiraachuun barbaachisaadha. Sababiin isaa macaafa qulqulluu keenya keessatti hojii gurguddaa, hojii aangoo, hojii ajaa'ibaa kan hojjetan gootonni gurguddaan baay'ee kan jilbeenfachiisan, baay'ees kan kuffisan, baay'ees kan booji'an,
booji'uu isaaniitiifis seenaan isaanii barreeffamee kan jiru harka kennaniiru. Harka isaanii laataniiru, isaanis jilbeenfataniiru, isaanis booji'amaniiru, isaanis ajjeefamaniiru. Sababa maaliitiif? Sababoota gurguddaa ani kanaan duraa kutaa duraa keessattis ta'e kutaa irraa keessatti caqaserraa kan ka'edha. Kanaaf ijoollee Waaqayyoodhaa dirreewwan waraanaa hadhaa'oo kan gootonni harka itti laatan kana adda baasnee ilaalaa dirreewwan akkasii irratti of eeggachaa jiraachuun nuuf ta'a. Maal malee makaa utuu hin godhatin, maal malee jireenya daangaa hin qabne utuu hin jiraatin, maal malee ayyaana qabaa jennee ayyaanni nurra jiru immoo kaayyoo isaa kan gadhiise akka hin taane darbee immoo akkuma yeroo duraattis ilaalle kutaa jalqabaa keessatti akkuma ilaalle jireenya keenya keessatti gaafa hundumaadhaa akkaataa nu itti Waaqayyoodhaa wajjiniin jiraannu jireenya kaayyoodhaan hoogganamee fi darbee immoo kaayyoo duwwaa utuu hin taane Waaqa garaa baruurraa of eeggachuun nuuf gaariidha. Waaqayyoon garaa barree cubbuu shaakaluun cubbuu keessa jiraachuun gaarii miti. Waaqayyoon garaa barree maali rakkoo maalii qaba jennee homaan jedhu jennee qajeelfama Waaqayyoo irratti qajeelfama mataa keenyaa fe'uun kufaatii guddaadha. Baay'eenis kanaan dhabamaniiru. Baay'eenis kanaan waamichi isaanii booji'ameera. Waamichi isaanii jalaa xuraa'eera. Kan akka hin taaneef abbaan keenya nu haa gargaaru. Makaa akka hin godhanneef har'aa bor jireenyi keenya eegamaa, har'aa bor qulqullummaatti leenjifamaa, har'aa bor gooftaatti siqaa jiraachuun nuuf ta'a. Jireenyi keenya daangaadhaan kan eegame, dhiiga ilma Waaqayyootiin kan sararame ta'utu nurra jiraata. Kanaaf warra cubbuudhaafis ija jabaatan maqaaf immoo kiristiyaanota fayyan jedhaman ta'uun nurra hin jiraatu. Kana yoo goone harka kennuun keenya nafu. Waaqayyo immoo warra harka kennan utuu hin taane warra mo'anii darban, warra milkaa'an nu haa taasifatu, nu haa gargaaru maqaa isaatiin. Ameen. Gooftaa walii wajjin galateeffannee xumurra. Jiraataa bara baraa Waaqa keenyaa sagalee kee waan nu laatteef, waan nutti dubbatteef teessoo keessa qulqulluu irratti bara baraan ololluuf jedhe. Eeyyee kufaatiin namoota warra kanaan duraa nuyi warra jireenyatti jirruuf barumsa akka ta'uuf barreeffame. Warroonni nu fuulduraa si wajjiniin hojii gurguddaa hojjetanii bakki isaanitti harka laatan kunoo kanadha. Nummoo dirreewwan sanarratti akka hin nyaatamneef dursitee ergaa keen sagalee keen nutti agarsiisaa jirta. Eeyyee Waaqa keenyaa dirreewwan hadhaa'oo akkasiirraa of eeggachaa karaa ittiin mo'icha keessa deddeebi'uu dandeenyu si wajjiniin qulqullummaadhaan jiraachuudhaan akka jiraannuuf adaraa nu gargaari. Sagaleen kee nu barsiifte kuni jireenya keenya haa eegu. Jireenya keenya dallaa gaarii ta'ee godhee ijaaree haa eegu. Kana waan gootuuf bara baraan ulfaadhu. Dhumni keenya mana kee keessatti haa ta'u. Ijoollee kee sagalee kee kana dhaga'an bara baraan isaan eebbisi. Akka sagalee kee kanaatti jiraatanii warra eebbasa keessa jiru soorratan isaan taasisi. Barri isaanii, jireenyi isaanii, hojiin isaanii, gaa'illi isaanii kan eebbifame haa ta'u. Yaa Waaqayyo saba kee tajaajilaa kan jiran, hojii kee irratti bobba'anii kan jiran ijoolleen kee eebba bara baraatiin kan eebbifaman ta'an. Kana waan gooteef ulfaadhu sitti of laanneeraan wajjin ta'e mo'ichaa gara mo'ichaatti nu adeemsisi. Maqaa Yesuusiin ameen. Waaqayyo baraaf jireenya keessan eebbisu isinii wajjin haa ta'u. Waan barattan kana dhaloota kan biroos hin fayyadaa, hin gargaaraa jettan yeroo itti amantan qooduu fi dandeessu. Waaqayyo isin haa eebbisu.